Namichi yeroo tokko kana dha'e ulee eebbaatiin na dha'e natti fakkaata. Harki isaa eebba naa ta'e natti fakkaata. Uummanni keenya ammootu na bira jiraachuun akkanatti nama argu miidiyaan sunis ammootu iyyuu taatee sana akkasii addunyatti mul'isuun ani rabbiin biraa waa qaba. Zad Podcast. Zad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتك إنك قلت دنيا رترجمتن وندي كسني يودس نجتني تنجين ربي رفي اسم برهاكوبتو قيارة استوديو زاد بودكاست دمي بالي روبيتي سجنتا جبا كسوما جبا توقع دجر كسوما كنا قيارة وبواقو كدير تجي جرمن لهني كنا تاتي مقالة روبي رتين وندي كسني يبيكو دندتني قيارة ممور isaan beekuudhaaf seenaa isaanii dhagahuudhaaf sa'aatii muraasa irraa fudhannee asitti dhiyeeffannee jirra. Hundi keessan iyyuu hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Obbo Waaqoo Kadir eenyu? Eessatti dhalatan? Eessatti guddatan? Adeemsi isaanii maal fakkaata? Iccitiin taatee kana duuba jiru hoo maal laata? Waan jedhu waliin odeeffannaa waliin gaafanna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Zad Podcast. Zad. بقنا جهان رفتن. بقنا جهان رفتن. ما شاء الله. ميجل كبرتي أبو واقو كدير. إنه يسد علتني يسد قدتني. أجرها كانوا بي. أبو واقو كدير تجي. أسمع بالت أنا أعرفت. كندا أسانو كندا. الدون إسامو أدا بروشة بكجدام تتين دلتين قدتي جارا. Ergasii bara 1970 mana barumsaa jalqabaa ergata bahibrat yookaan Israa Zamachaasan akka ammaa gulmaasaa jedhamu kana yeroo san abbootii keenya jala deddeemee barachaa ture jecha. Achuma barattoonni namoonni calaalanii gara barumsa idileetitti guddisan jecha. Inna aga tokko aga jahaatitti mana barumsaa asaanuu gannata juma aanaa agarfatti hin baradhe torba aga 8 sammuutu aanaa agarfaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achatti hin baradhe yeroo sanitti ka tokko aga 8 alatti aanaa irra kutaan 9 jiru jecha ergasii namni bakkuma firri jirutti barataa yeroo san nama birataa illee barataa eessuma kiyya tokkotu jiru as mana naannoo roobee kana isaan biratti tokko haga 10 baradheetiin ture jecha. Maashaallah. Namni na gargaaru yeroo sanitti gargaarsi akka ammaa kana yookaan ammoo haalli mijaan ammaa kun hin turre. Barnootaaf mijataan turre. Mijataan turre. Gargaara fayyaa kan jedhamu godina Baalee beeksisa baasaniitiin turan jecha. Yeroo sanitti barataa tooppii yookiin ammoo barataa cimatu ogummaa fayyaa kana argata. Achi keessatti leenjii kanaan argadhee waggaa tokko ji'a 8 ji'a 6 baradhee ture jechaadha as gobbama kanatti. Ergasii ammoo akka carraa ta'eetiin leenjii erga bahee booddee Wallaggaatti qaxarame jecha. Asirraa Wallaggatti qaxarame. Asirraa Wallagga nama 10 taane achitti qaxaramne jecha qaxarriin keenya achi naannoo sanitti ka achillee yeroo san magaalaan guddoon Wallagga Naqamte turte makka ammaa kana haalli mijaan hin ture magaalaan guddoon yeroo sanii Naqamte jecha. Ergasii sammootu iyyuu carraan kee eessa naga'e Dambidolloo ka jedhamu yeroo sanii itti naga'e jecha. Ka ammaatiin Qeellam Wallaggaa jedhama. Qeellam Wallaggaa jedhamee Qeellam Wallaggaa san ka aanaa adda addaatu jira. Aanaa hawaa galaantu jira. Aanaa sayyootu jira. Buufanni fayyaa yookiin ammoo Qeellama fayyaa bakka bakka jira jecha. Keessattuu keellaa fayyaa Machaaraa yookaan ammoo kilinika Machaaraa akkasumas ammoo kilinika Dorgommee akkasumas ammoo Mojoo kan jedhamtu jira aanaa hawaa galaan keessa
waliigalatti waggaa 7 ture jechaadha naannoo sanii. Achumatti haadha manaallee fuudhee ijoollee 3 argadhe asii dhaloonni kiyya asii waan ta'eef asitti jijjiirrannaa ta'e jecha waggaa 7 booddee maatii kiyya mana kachitti horii maraayyuu fudhadheetiin as dhufe jechaadha. Baaletti as deebi'e. Yennaa baaletti as deebi'eetiin hin jedhu kaa hospitaala Goobbattiin qaxarame jechaadha. Achisittis ammoo hojjechaa barachaa guyyaa kaan hin hojjedha halkan hin hojjedha guyyaa nan baradha jechaadha. Sadarkaa barnoota keessanii guddifachuudhaaf. Guddifachuudhaaf. Ammoo jireenyi magaalaa irraa baadiyyaa wayya ka jedhuun diinshottiin waggaa 2 achittan jijjiirame achillee uummata sanillee tajaajilaa ture jechaadha. Ergasiis ammoo sadarkaa barumsaa bara 1994tti kutaan 12 hin xumurame jechaadha. Dr. Hassan Nuuru kan jedhamu ammoo namoonni barumsa hin xumuriin ani 9 gara 10tti seenaa addaati ta'eetiin waan jedhe kutaan 12tti maatirikiin yeroo san dhufe jechaadha. Kanaafuu warri 12 irra jirta nan 12tti darbeetiin waan guyyaa barachaa halkan hojjechaa ka jedhu san haga 12tti darbee jira maatirikii 7 eeguu dadhabeetiin jireenyi naannoo magaalaa baay'ee waan jedhee isinitti beekan jira. Ulfaata tarii naannoo baadiyyaatti wanti salphachuu danda'a jedhu aanaa diinshootti itti gaafatama kilinika fayyaa ta'eetiin hojjechaa ture. Eegasiis ammoo barumsa sanis waan 12 xumurreef xumurri 12 ammoo bara 1994 waan ta'eef xumuraa ka jedhan qajeelcha eegumsa fayyaa nu dabarte. Yoo 12 fudhateen hin xumuriin guddinnis hin jiru wanti martinuu hin jiru jecha sadarkaa barumsaa fi 12 yoo fixan qofa yookaan argachuu danda'a. Gara xeenaan addaati yookiin immoo gargaara fayyaan ture narsitti guddachuudhaaf 12 xumuruu qaba jecha. Ergasii xumuraadhaaf ammoo hospitaala Gindiir achitti yeroo sanitti bara 1994 hospitaalli Gindiir haaraa banan. Hojjetaa baay'ee hin qabu. Hojjetaa rakkinni akkasiitiin anis ammoo barumsa kee fooyyeffachuudhaaf fedhii hin qaba. Warri fayyaas ammoo humna namaa baay'ee waan hin qabneef humna namaa naannoo sanitti baay'ee barbaadu jecha. Kanaaf ammallee ammoo 12 san fixuudhaaf guyyaa barachaa halkan hin hojjenna. Firii hojjenna akka inni barumsa bicha argachuudhaaf. San xumuree jechaadha. Amma 12 akkuma ta'e nan xumuree. Akkuma xumureen ammoo mana barumsaa narsoota Asallaa Tiyoonni jedhe jechaadha. Barnootaaf deemte? Barnootaaf deemeetiin jedhe mana barumsaa Asallaatti nama hedduudhaanu waggaa tokko achitti erga upgrade goone yookiin ammoo sadarkaa barumsaa erga fooyyeffannee booddee ammas hospitaala Gindiiritti hin deebi'e. Rakkinni fayyaa bakka jira. Dhaabbileen fayyaa bakka hedduutti babal'atanii jiru. Aanaa irratti garuu aanaa irratti namni fayyaa maneeji godhu yookiin ammoo bulchu baay'ee hin turre yeroo sanittis jechaadha. Kanaaf itti gaafatama waajjira eegumsa fayyaa aanaa raayituu ta'eetiin achi hojjechaa ture jira ramadamee ture jechaadha. Ergasii osuma hojjennu yaa uummataaf hojjennaa waan hojjennaa wayita kaan hojii bulchiisaa hojjennaa yookaan ammoo dhukkubsataa inni jenna. Akkasumas ammoo wardiyaanis wanti hedduu namni baay'ee hin jiru humni namaa hin jiru. Haala akkasiitiin achumatti uummanni sun uummata goota uummata jaalala qabu. Waggaa 19 aanaa san ture jecha. Ammas hin ta'in BSc Nursii madda walaabuu wajjin hin baranne sagantaa extensioniiti. Waggaa 5 akkasumatti baranne xumureetiin amma erga san xumureetiin jechuun bara 2010tti digriidhaan eebbifameetiin jira jechaadha. Akkasitti achumaan waajjira fayyaa eegumsa fayyaa aanaa san dipaartimentii adda addaa iddoo biraatitti jijjiirame agarraatitti naannoo san tajaajilaatiin hin jiru. Naannoon isin nama tajaajilaa jirtan raayituudha? Raayituudha. Imalli keessan kana hunda bu'aa bahii hedduu qaba. Biyyootarraa biyyootatti baay'ee ce'aa turtanii maatii waliin barnoota keessa guddifachuuf illee deemaa turtanii adeemsi kun guutuun ifaajee keessan hawaasa kanarraa qabdan mul'isa. Namoonni hedduun dhagahanii jiranii taatee dheengadda ta'ee sanumaa wal qabatee isin akka nama isin arguttu nama guddaadha. Nama umriin isaanii deemeedha, nama dadhabaadha, nama laafaadha.
qaamni dheengadda akkasitti isin irra dalage sun osoo arguu waan akka dalaguun isin akkamitti ilaaltanii wanni kun akkamitti isin mudachuu danda'e? Ana ajaa'ibsiisee jira. Uumama kiyyatti nama wajjin wal loluu hin jaaladha. Tokkoffaa ergaa waajjira fayyaa illee miti. Waajjira fayyaa jechuun dhukkubsataadha naannoo sanitti kan deddeebi'u. Waadaan nu galle sammuutu waadaa cimaadha. Uummataaf nama sammuu namaa keessaa hin bahu. Akka nama amma simpili yookaan akka salphatti ilaallu kana nu keessaa socho'uu hin danda'u. Nu keessaa inni jechuu hin danda'u. Namaa wal loluun itiksi osoo hin ta'in aan itiksi isa jedhamudha. Akka waliigalaatitti naannoo keenya jecha naannoo keenya dhukkubsataadha wanta maraayyuu kan dursu. Namni dhukkubsateetiin jedhu waa hedduutu naannoo san dhufa. Nama rakkateetiin jedhetu karaa sana. Namni hin rakkatin karaan fayyaa ka jiru iyyuu naannoo fayyaa ka jiru karaan hin jiru ture. Namni osoo hin rakkate karaa waajjira fayyaa yookiin buufata fayyaa dhaabbilee fayyaa hin dhufu iyyuu ture. Nama rakkate nama kiriitaa nama wanni naannoo san dhufa. Nama san wajjin ooluun amala dhukkubsataa barachuun dhukkubsataa irraallee barachuun naannoo sanitti ani waan ajaa'ibsiisu. Kanaaf ani taatee gaafa sanii ajaa'iba natti fakkaata. Garuu achi dura 2010 keessa akkuma eebbifameetiin hin jedheen gammachuullee gama gaddaallee hin qaban wanni kanatti. Yeroo eebbifamtanitti? Amma eebbifamuu akkasitti umrii kanaan wanni jedheetiin eebbifamuu waggaa 5 booddee akkasitti eebbifamuu kiyya gaafa gammachuudha. Garuu wanti gaddaa tokko qubeetiin haga ammaatitti xiinsammuu natti ta'eetiin hin jira. Hin nyaadha malee, dhuga malee, hin deema malee, walitti haasofna malee. Mucaan Wallaggatti dhalateetiin jira. Ramadaan Waaqoo jedhama. Yeroo isaan sochiin akka biyyaatitti jijjiiramni kun dhufuudhaaf sochiin baay'ee oo'eetiin hin jira. Mucaan kun immoo mucaan Ramadaan Waaqoo kan jiru kun ilma keessa ilma kiyya. Wallaggatti dhalate. Hangafa moo? Hangafa dhiiratti. Asuma akkuma dargaggoota kamiyyuu makiinaa fuudheetiin gara Somaalee kana fuudhaniitiin jedhee haadha wajjin as jiraata. Hamlee 18 yeroo san naannoo Somaalee sanitti rakkoo wayiitti ture. Akka biyyaatti hin beekaman jechaadha naannoo Somaalee magaalaa guddittii sanitti. Asii achi geessanii meeshaa achi geessanii yeroo achi as deebi'an liyyuu poolisiin naannoo Somaalee sun karatti eeydeetiin akkuma anattoman sanitti akkuma inni wanni jedhan sanitti mucaan san lubbuun isaa darbeetiin jira jechaadha. Lubbuun isaa darbee jira. Haati ganama Ramadaan illee eenyu akka gadhiisan beeku fotoon isaa achi nama feesbuukii irra jira wayitanaan jettu. Gadda jiru. Bakka maal jedheetiin jira waa'ee dhiira dhabuun isa nama kamiyyuu dhabuun baay'ee wanniidha. Waan godhu hin qabu naannoo sanitti dhaqaniitiin namoota iyyuu ergaadhaan akkas ta'eetiin hin jira tumameetiin hin jira uleedhaan tumame yeroo naan jedhan na gaddisiisa. Kun eebba keessan duramoo? Miidiyaa argadhee kana carraa kana wanniitiin rabbitu naa kenne rabbitu kana isaafillee hagasuma jiraadhu jedheeni anaallee hagarana jiraachisu hin beeku ergama rabbiiti jedheetiin namoonni kennallee haa barakatanii rabbitti shakkari jedhanii rabbi siyaasa barsiisu jedhanii ani rabbuma sanitti sabbareetiin jedhee. Eebba keessan duramoo eebba keessan booda? Akka eebba kiyya eebbifameetiin bultii 10 booddeedha. Eebbifameetiin jecha. Gaddis gammachiisu. Gammachiisu hin qaba. Gaddas hin qaba kanan jedhee hammootoo iyyuu osoo hin turiin gaddaan na dhaqqabe eebbifamuun kiyya gammachuudha. Wanta akkasii naqunnamuu ammoo gadda nama keessaa hin baane. Fira keessaa hin baane. Ammas ammoo bifa jijjiirateetiin asuma bakkuma itti dhaladheetiin jedhe bakkuma kanatti jecha roobeetti baradhee guddadhee asuma roobee fi goobbatti deddeebi'eetiin wayita kaan lukaan wayita kaan makiidhaan deddeebi'eetiin xeena raddaatiisan barachaatiin hin ture jecha yookiin gargaara fayyaa yeroo yuunivarsiitii sanirraa eebbifamu namni faayidaa adda addaatiif fiiga. Namni waraqata san fudhateetiin guddinaa fiiga. Barumsa sadarkaa barumsaa fooyyeffadhee jira gita naa jijjiiraadhaaf fiiga. Anammoo natti hin dhagame. Ani maal naa godha bakka jedheetiin nama hamlee sababa saniin namni naa gadi illee namni yuunivarsiitii na wajjin
kastannaan exam ka jedhantu jira namni fail ta'eetiin seeneetiin university illee irratti wanni jedhee kana nangeen illee yeroo mindaan isaa achi oldo ani mindamaan nyaata bakka nama nyaatu miti ramadaaniin kee akkasitti nyaatanii ka jedhu. Abdii isin kutachiise. Bakka waan akkasiiti ani jireenya walii galatti maalni nama lolullee hin jaaladhu nama gargaaruu jaaladha jaarsa gargaaruu jaaladha jaartii gargaaruu jaaladha ofii baddalamee immoo ofii hubameetiniin nama kaan haga danda'ametti hubachiisuu barbaada. Naannoo Wallaggaa sanittis yeroo an turettis jireenya gaarii jiraataatiin ture mindaa gaarii illee argachaatiin illee hawaasni achillee baay'ee namoonni jira kun shunkurtii naa fida kun boqqolloo naa fida kun waan hedduu wanni jedhee abbaa malee illee waggaa 5 narraa du'an abbaan kiyya ammoo haatiti haga ammaatitti hin jiran manguddoo waggaa 70 wayiiti ammayyuu nama gargaarsa isaan obboleessi kiyya gargaarsa yaadaanis haa ta'u maaliis haa ta'u ani qabeenya wayiillee hin qabu. Waggaa ganaa tajaajiltee jirta waggaa ganaati eebaluu mana qabaa eebaluu akkas qabaa isi atammoo maal qabdanaan jedhan yookiin namni gara biraa daayibarti godhee yookiin jijjiiree wanni nama waan biraatitti illee waan fixu itti fakkaata namni garuu akkasii miti uummanni keenya garaa itti jabaattee jennaan hin ta'u. Taatee naannoo hospitaalota jiru sammuutu iyyuu baay'ee rakkisaadha uummata keenyaa baay'ee rakkisaadha yeroo giif kaardii yeroo jedhan sanillee uummata keenyaaf uummata kiyyaaf hataatiin hin ture jecha uummanni yeroo sanii hospitaali Gobbaa yeroo jirutti bicha yoo kaardii 25 fuunaan jecha amma doktoroota jalan hojjedha 1 2 3 4 25 26 yoo ta'e sitti darbiti darbaa wanni akka amma wanti marti mijaa'aa ta'ee miti wanti nu darban yeroo isatti maal godha nama beeltu kurkuruudha dhufeetiin hin jedhe 3 kabule 4 kabule asumaan fuuneetiin namoota kan inni darbellee kamareefutti dagatte jenneetu maan wanti jedhe. Kaardii tokko gargaaraatiin hin turre maal gochuu dandeenyare. Kun iccitii isinii fi hawaasa keessan jidduu hawaasa kiyya jidduu jiru. Imimmaan isaanii argaa bakka isaan bulan argaa haa ta'uti sadarkaa kanarratti jechaadha kanatti dhufaatiin kiyya kana dhufaatiin akkasitti dhufneetiin jecha uummata kanaa fi kakuu keenya keessatti sammuutu waan baay'eetu jira kakuun sun ammoo nu keessaa bahuu hin dandeenye waliin jiraanne taatee nama dheengaddaa uummata saniif akkas ta'aniitiin hin jirre jechaadha. Faayidaa keenya dhiibne faayidaa uummataaf ammoo kophee ta'aniitiin uummanni nurraa adeemu jenne afaaniin yookiin salphaa ta'uu danda'a. Akkasii miti garuu akkas ta'uu qaba. Kana bichaa yoo ta'e warri fakkaattiin kenna. Warri ogummaa qabu akkasiiti. Amma waa maraafuu iyyuu naannoo dheengaddaa taateen dheengaddaa narratti taate sun waan gaarii miti waan uummata keenyallee ibsu miti. Ana manguddoo kana dhiisii nama kamiifiyyuu for the human being nama ilma namaa akkasitti nama dho'uun akka sareetitti akka ol utaalanii humna qabu asii fuudhee achitti nama dhabuun nama hubachuu dhabuun natti fakkaataan hin ta'u. Seera jalaallee nama hin baasu. Nama namummaadhaan. Walu hubachuu kan na dhiisi wanta akkasii obboleessa qabda obboleessa na fakkaatu qabda abbaa na fakkaatu qabda na dhiisi yeroo an jedhuun sani ahaa jedhee ragaa jedheetini maal jedha namicha mijaarsi kun jedheetini natti wanni jechuu qabaa na hubachuu qaba yookaan ammoo wanti martinuu toleetiin jira miidiyaa waan adda addaa isaan tulaala warra dargaggootaa kana tulaala sanirraa waa hedduu hubatan. Foto bichaa osoo ilaalee waan jedhamuun ilaaluun dirqama isaaniiti. Ammutu waan abbootii keenyaa waan aadaa keenyaallee safuu keenyallee eeggachaatiin amma nu deemuudhaaf yookiin addunyaa kanarraa karaa irra jirre jechaadha. Umriin keenya deemuu keenya. Ammutu dargaggeessa yookiin dhaloota osoo nama hin hubateen harka ol fuudhee luka ol fuudhee humna qabuun namatti inni jechuun. Aadaa malee hin ta'u aadaa keenya keessa Oromoo inni ibsillee kun baali keessallee hin jiru wanti akkasii. Amma anarratti mul'ate malee tarii wanti kun namoota hedduu mudateetiin hin jira. Namoota ani miidiyaan kunillee
baay'ee haa ulfaatu baay'ee galateeffadhanii midhaan walumaa galatti isin baga rabbi isin baase amiin fayyaa keessan isinillee galatooma maashaallah dhaabbattoonni garagaraa qaamni garagaraa isin gargaaruudhaaf haga danda'ameen socho'aa turanii fayyaa keessaniif hospitaalli Meelbaas akkasuma immoo namoonni dhuunfaas bulchiinsi magaalaa Roobeetis namoota isin irratti miidhageessan qabeessa irratti dhiyeessuu keessatti akkasuma immoo namni dhuunfaa Arafaat Abubakar viidiyoo keessan taatee waytisanii addunyaatti dhiyeesse akkasuma immoo gargaarsa ofiin jalqabee uummata illee hirmaachisaa ture dhaabbattoonni gurguddaan biyyattiis isin gargaaraa jiranii kun ammoo obbo Waaqoo bira waan addaa wayiitu jira iccitiin isinii fi rabbi jidduu jiru jiraachuu danda'a waan jedhu yaadaa ture mee iccitiin isinii fi rabbi jidduu jiru iccitiin addaa yoo jiraate wanni isin nutti himtan maaltu jira? Icciitiin anaaf rabbiin jidduu jiru nama rakkatu jidduu eenyuyyuu haa ta'uti reefu isinitti meetiin jira rakkata nama na fakkaatu keessattuu ammootuyyuu yetaamaa ta'eetiin guddadheetiin jira yetaamaa ta'eetiin guddadhe kana guddisa immoo haadha tiyya haati tiyya immoo qoraan isiin agarfaadhaa baatteetiin alitti gurgurteetiin shilingiidhaan yookaan ammoo summunaan yeroo san dabtarris iskiriptoonis summuna yookiin baay'ee sadii na gargaartee na guddiftee maal jette sun yoomiyyuu na jalaa hin battu keessattuu Wallagga taa'eetiin illee jireenya gaariillee mindaa gaariillee garuu waan gaarii gaafa nyaadhu fira kiyya kana yaadadha haadha tiyya yaadadha yoo inni nyaatti moo haadha tiyya bichaa osoo hin ta'in obboleettiin tiyyallee shonkora gurgurte yeroo xeena raddaatti ani baradhu agarfaadha alii dhuftee alii agarfaadha alitti shonkora waan adda addaa kana gurgurtee firaafirree roobii kana dhufteetiniin miila namoota iyyuu bobbadayteetiniin yookiin kittaa yookiin ammoo waan argatturraa waan kennitee wanni jettee nama torbaanitti wanni jetteetiniin icciitiin tarii ani wanni jedhu eebba haatitiyya naagotullee ta'uu danda'a haga ammaatitti waasin dhibiin naan jette akka rabbiititti illee mootuyyuu wanti guddaan eessa jira haadha bira jira eessa jira ammallee haadha bira jira amma jira arfaffaa immoo eenyuun bira jira abbaa bira jira ta jettu sun sammuu kiyya keessa jirti jecha kanaafi du'aayin ayyaan naagooti namni illee naagooti gosataan karakkateetiin jedhe naagooti sun tarii kanaan naa deebi'edha amma xurataa bayeetiin hin jira garuu mindaa xurataa tokkollee hin nyaanne wayita dhuma caafii irra wayita gayeetiin hin jedhe mindaan tiyya amma xurataa lama kaffalu kuntaala takka naan bittu. Subhaanallah. Kuntaala takka naan bittu jireenya ammaa wajjin amma kuntaala tokko sii bittee kuntaala tokko isa bichaa nyaatta. Qoraan sin barbaachisu. Shiroon sin barbaachisu. Waan adda addaa sin barbaachisu. Inna rabbiin kun ammoo rabbiin guddaan carraa kana fidee namichi yeroo tokko kana dha'e ulee eebbaatiin na dha'e natti fakkaate harki isaa eebba naa ta'e natti fakkaate uummanni keenya ammootu na bira jiraachuun akkanatti nama argu miidiyaan sunis ammootu iyyuu taatee sana akkasii addunyatti mul'isuun ani rabbiin biraa waa qaba waaqoon nama hin tuqu malee waaqoon sun nama nagayaati malee hattaan machaan illee gaafa iddoo tiyya ga'u naannoo waaqona jalaan tuqnaa rabbii walitti buutanii wayitasan warri Wallaggatti akkas jedhanii namni waaqoo kiyya toyte maqaa kiyya waaqoo kadirtu geete namni waaqoo kiyya toyteetiin hin jette rabbii walitti buuta. Ani ammoo gadduumii baadhee jira namichi tokko dajalaa kan hin banne ofii isaati gadduumii jechuun madoosha wayiiti waa hojjetee wanni jedhe. Innaa mana kiyya wanni jedha. Uummanni sammoo yeroo an achi Wallagga sanii ani gara wanni jedhu abdaariin nurraa ka'ee jedhu. Abdaarii jechuun tarii. Gaafa isin achi kaatanii deemtan. Tokkoffaa ijoollee sadi achitti argadhee jira. Ijoollee sadiin san gaafa achii kaasu abdaariin jechuun sanuma natti fakkaata. Nama tolaattu nurraa ka'e jechuu isaanii ta'an. Nama dhukkubsataa yoo dhufeetiin hin jennu nama qoricha liqaa nuu kennu jechuu danda'a. Nama nuu eeggatu jechuu danda'a. Akkasitti fudhadheetiin hin jedhe achii kaasee haga asiititti ijoolleen achi jirallee har'a baay'ee hojiin fayyaa baay'ee wanniidha. Ijoolleen
ani harka kiyyatti dhalataniitiin jedhan har'a yuunivarsiitii jooyin godhanii maal jedhanii har'a isaantu naa bilbila har'a isaantu inni jedha. Isin bira jira. Isaan illee baay'ee galatamanii innaa wanta akkasiitu jira. Erga barumsa fooyyeffadheetiin jedhee aanaa raayituu itti gaafatamummaa waajjira eegumsa fayyaatiin deemee jira. Waggaa sadii walakkaa hooggansaan achi ture jecha. Yeroo sanittis ammoo namaan walitti hin bu'u yoo danda'ameetiin jedhe araaraan karaa kana waan akkasiitii jiru. Gorsaan malee namallee yaadameetiin beeku. Achi hojii irraallee maaliifi yoo natti illee toluu baateetiin yeroo sanitti sirni yeroo sanii akkas gochi yoo ta'uu baateetiin jedhe ammoo ta'uu gara biraatiin itti dhufa anniitii miti. Akka beekaallee osuma beeku akka hin beeynetti itti dhufa. Akkuma nama hin beeyne. Akkuma nama hin beeyne peeshantii ta'ee yoo dubbii jibbe akkasitti wanni jedha. Tolumaan. Tolumaan. Ismoosilee akkasumatti wanni jedha wal hoogganaatiin hin turre jechaadha. Uummanni sun ammoo uummata maaliiti? Uummata dhiira dhugaa rabbiiti. Ganda darii jeneraal Waaqoo guutuu keessaa. Hayyee mee haasaa isin haasoftan keessaa wanni an qabadhe yoo jiraate yeroo itti soorama bahuudhaaf deemaa jirtan kanatti eega soorama baatanii booda mindaan yookaan ammoo kaffaltiin ja'a isinii kafalamu amma booda kan sooramaa qofa ta'a. Bu'aan isin qabadhee bahe jettanii himtan jira. Hawaasa tajaajiluna alatti bu'aan dhuunfaa keessanii manas haa ta'uu lafa bitachuu haa ta'uu jireenya fooyya'aa jiraachuu haa ta'uu eega soorama baatanii booda wanni isin itti hafuuf deemtan maal ture osoo taatiin kun hin ta'ini. Ani wanta itti hafu tokkoffaa mindaan naa kaffalamu kuntaala takka yeroo ammaa kana hin bittu. Kuntaala sana mootuu kuntaala san bichaa hin nyaattu. Isimirraa hambifteetiin waan garaagaraa irra wanni jetta jecha. Sooqidillee achi keessa jira. Wanti biraallee achi keessa hikimanallee achi keessa jira. Hawaasa wajjin jiraachuudhaaf yoo hawaasa bira dhayitee hawaasni kaa gammachuu gaddas hin qabaa. Sanuma keessa jecha. Jireenyi baay'ee xiqqaachaatiin hin dhufa jecha. Kana biraan sammootu iyyuu maatii qabaa. Ani manallee hin qabu dhugaa rabbiiti. Waan tokko wanni dhaabiti. Raayituu wanti waggaa 19 jiraadheef tokko jireenyi magaalaa jibbensee jireenyi magaalaa. Jireenyi achitti xiqqoo isii hin salphata. Hin salphata. Qoraan salphaadha. Kiraa manaa salphaadha. Kiraan illee salphaadha. Icciitiin naannoo sana tursiisee tokko sanii ani tajaajila kana tajaajile malee bu'aa tokkollee hin argine. Bu'aa qaba. Bu'aan barumsa kiyyaanuu bare bu'aan arganne waan barumsa fooyyeffadheef diploomaan irra digirii waan argadheef argachuun salphaa miti. Birrii salphaa ittiin baafne garuu sababa mucaa kiyyaatiin waan argachuu qabu hin arganne. Isin jibbisiise barumsi? Na jibbisiise maali akkamitti wanni qaamni kiyya gara tokko wanni jedheeti nama faayidaadhaaf fiiguu miti jechuu kiyya waan rabbi na razzaqeetiin hin jedhe kanuma jedha yeroo namni adda addaa gorsa adda addaa na gorsaallee akkasii ebaluu akkasii mana qaba maalii qaba natti hin dhagahamu iyya rabbi waan naa kennu isatu beeka. Ani rabbi qaba rabbi ammoo ayyuu na ajaa'ibee jira wanti akkasii wal duuka dhufuun taateen akkasii wayitaan soorama bahu taateen akkasii ta'uun ajaa'ibsiifee kun hojii kamiyyuu miti abshaalummaallee miti hojii rabbiiti. Hojii rabbiiti. Namni rabbiin qabate hin kufu. Eebballee jiraachuu danda'a garaadhaan namni eebbisu jira. Ani tana waan akkasiiti maal jechuu akka wanni jedhu walitti dhufuun sun wayitaan sooroma bahee maalii jedhutti ammoo taateen akkasii kun ammoo iyyuu walduuka wanni jechuun na ajaa'ibsiisee jira. Kana waan rabbi hojjetu dhibabii keetiin yookiin immoo beekumsa keetiin abshaalummaa keetiin waan hojjettu miti waan rabbi siiraan saqe. Nama goddanyaa kiyyaallee wal lolee jira. Ati akkas hin taatu. Ati kana gootee faarmaasii hin banattu. Eebaloo akkas godhe jedhe akkasuma jedhe waan inni banateef isatu beeka. Waan rabbi naa uume mootuyyuu rabbitu beeka. Akkaataan irra itti dhufte sun illee ammoo ta'uyyuu jiddi goleessa sii ta'a jecha namni naa gadi illee hin jira namni naa qixxee illee hin jira namni naa olii bichaan hin jira ofii olii sallaaltee jiraachuu hin dandeetta. Kasii qixxee kasii gadi illee bilaalteetiin yoo akkas hin ta'in jiraachuun baay'ee kabbaadidha.
Hayyee. Kanaaf akkasii galatooma baay'ee. Maashaallah. Haasaa isinitti illee dheeressuun barbaanne isinillee dadhabbii qabdanii nama hedduutu illee isin dubbisuudhaaf deema. Waa lama qofa isin gaafachuu barbaada. Walumaa galatti warroota ogummaa keessanii keessa jiran, warroota tajaajila hawaasaa irra jiran akkamitti gorsitu? Maal gorsitu? Wanti ani gorsu ogeessa fayyaati. Ogummaa kanaan immoo waggaa 42 tajaajileetiin jedhee jecha warri fayyaa barateetiin jedhee baay'ee waadaan isaa baay'ee dha. Waadaa uummataati. Gaafa eebbifamullee harka keessaan ol qabaate jedhanii waa nu dubbisiisa. Yoo Amaariffaan isaa ta'u wanta san waadaa jabaa qaba. Waadaa hawaasa keenyaa inni qaba jecha. Kanaaf ogeessi fayyaa naamusa qaba. Naamusa qabu san naamusa keessa bahe san hawaasa kiyyaaf ka jedhu san birriidha yookiin biizinasiidha osoo hin ta'in hawaasaaf jiraachuun baay'ee gara laafummaan mootummaan illee wanni adda addaatti tajaajila uummataa ka jedhu san bakka guddaa kenneetiin jira jecha. Tajaajila uummataa dafaniitiin tajaajila argatanii ergasii ammootu jireenyu gaariidha. As deebi'aniitiin ammootu bakka waa hojjetanii irraa waa argatan san achi as deebi'eetiin ta'u jireenyi san yoo goommana facaaseetillee dafeetiin achi gahee tajaajila barbaachisu argatee asitti deebi'ee iddoo isaa yoo qotee goommana itti darbateetiin jedhe sanumtu laakkaamaaf jecha. Naannoo sanitti tajaajilaan wal qabatee mootummaan illee sirriitti waan fooyyessatu jira seektara maratti. Ogeessa fayyaa biraa mootuyyuu moor hin jira jechaadha. Tokko tokkotti dabarsu osoo hin ta'in taraa kiyyaa miti waan akkasii osoo hin jedhin akkuma itti dhufeen hojiin fayyaa tiimiidha. Akkuma jarri tiimiidhaan na tumte san hojii tiimiiti. Amma jarri san kan isin irratti raawwatan sun akkasitti wanti jedhan sun tiimii bareedaa ta'uu qaba malee tiimii hattuu ta'uu hin qabu. Kan uummata tajaajilu, kan uummata bulu, kan uummanni yoo galeetiin hin jedhe mana isaatitti waa'ee sanii waa'ee isaa haasa'u ta'uu qaba malee gurbaan sun na daddarbee yommuu ta'u uffata gaawonii adii uffata na daddarbee waan inni naan jedhe silaa agartanii ka jedhu sun akkas ta'uu hin qabu. Ogummaa kana kabachiisuu qabu. Kabachiisuu qaba. Ogeessi martinuu akkuma kana ogeeyyiin fayyaa sammuu ta'u namni tokko gaafa akka kiyyaa kana ta'ee nama kamiyyuu jechuudha wanti dheengaddan irratti raawwate sun nama kamiyyuu nama isa ta'e amma akkas namoonni jedheetiin narratti raawwatanii jarri sun jecha namni isaan tajaajilu isaanillee nama wajjin wal loluu hin oolanii akkuma dafaramuun isaanillee hin oolan namni isaan tajaajilu ogeessa fayyaa. Ogeessuma fayyaa kana ta'uu namni isaan hodhu ogeessuma fayyaa namni madaasan maal jedheetiin irraa haadee maal jedhee bakkatti deebisu ogeessuma fayyaa kana. Ammoo warri dargaggootaa kun yookiin wanni keessaa ilaalaniitiin akka jedhamu sanitti namatti harka buusuun hin ta'u. Aadaa kennallee miti. Amantaa kennallee miti. Amantaa kamiyyuu Itoophiyaa keessa jirullee miti. Bakka hin bu'u. Bakka hin bu'u. Keessattuu naannoo Neengaddaa Baaleen hin ibsu. Oromiyaallee hin ibsu. Itoophiyaallee hin ibsu. Aadaa Itoophiyaa bakka mara deemee jira. Lolallee deemee jira. Lola Itoo Eertira yeroo sanillee aadaa bareeda qaba. Aadaa tokko waan hin jenne eessatti afaan Amaaraa dubbatu afaan Oromoo dubbatu afaan kamiyyuu haa qabu dubbatanii waan gaarii qaban. Kuni gocha farra namummaati. Kuni hin ta'u. Kuni horummaadha. Waa nyaata malee waa dubbata malee horummaadha. Waa hubachuu dhabu. Horii ta'u. Horii ta'u. Marga nyaanni marga silaa dheedanii baay'ee bareeda. Ayyee dhuguma wanni kana nama dubbisu ammoo taatee ta'etu kan nama dubbisaa. Walumaa galatti isin baga rabbi isin baasa. Kanaanillee isin gahee amma achis rabbi isin bira haa jiraatu. Dargaggootaan hoo naamusni keessan naamusa akkamii ta'uu qaba jettaniin akka abbaa tokkootti. Dargaggootaan wanti ani jedhu tokkoffaa abbaa fi haadha irraa ka'a. Mana keessaa. Mana keessaa ka'a. Maatii keessaa ka'a jecha. Ilmi abbaa dhaga'uutu irra jiraata. Haadhallee dhaga'uutu irra jiraata jecha maatiin achi keessa walii dhaga'uun baay'ee maal jedhanii walii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan haati jettu keessattuu waan abbaan jedhu dargaggoota ammaa wanti ani jibbi keessaa maal inni haadha keessaa akkamitti akka isaan bu'an wiinawu jechuun ogeessa fayyaa ta'e isa daawwu jettee lubbuu isii dhabdi barisi. Isii keessaa baheetiin
haadha xiqqeessa ilmi ammaa. Maalii haadha keetii kun hundumtuu hin beeku. Jechi sun na jibbisiisa. Haatiin arrabsamuu hin qabdu. Osoo isa sii dee'uudhaaf isa da'uudhaaf inni jettu socniinfattu lubbuun isii qabaatu. Meeqatu jira lubbuun isii qabaatee sonnisa. Kanaaf haadhaaf abbaa akkasumas namoota hawaasa naannoo jiran dhaga'uun maal jedhan jechuun baay'ee barbaachisaa. Naannoo makiinaa keessatti amma waa hedduu argaa dargaggoota ammaa keessatti. Jaarsatu jira, jaartitu jira, tabaattu, ulfaattu jira, tamaalittu jira. Anasii ka'ee yeroo beeka'eetiin hin hagaa raayituu gadi ga'utti uummata wal keessa jirutu jira. Jaarsa jira, dubartii ulfaattu jira, daa'ima baatteetu jira. Dargaggeessi bakka taa'eetiin jecha isiin jaarsi. Jaartiin isiin ulfoon manguddoon dhaabbattee kun sirriidhaa miti. Walteessisuutu irra jira. Wal kabajuu bakka kamittuu yoo jecha. Aadumaleedha. Aadumaleedha. Kanaaf waan akkasii argeetiin hin jedhe namni dargaggeessi tokko hin jira. Laaleetiin as taa'aa isin manguddoo bakka kennuufi haadha isaatiin wal kabajuutu. Innaa asii kaatee agaraayituu haga gindheeritti haati ulfaata akka dhaabbatteetiin deemuun dargaggeessi ammoo bakka qabatee taa'ee wanni feesbuukii shaar gochuun sirriidhaa miti. Aadaa nama kennaallee miti. Wal kabajuun baay'ee barbaachisaa. Gorsa jabaadha. Akkatti fakkaata. Kana sila fooyyeffatee dargaggeessi mootummaan illee qaamni kamiyyuu dargaggeessa irratti jijjiirama amalaa dargaggeessaa irratti silaa hojjetee baay'ee gaariidha akka jedhu yaada qaba. Galatooma ulfaadhaa gorsa bareedaa nu dabarsitanii dargaggootaafis warroota ogeeyyii fayyaa ogummaa cimaa ogummaa jabaa hawaasni ittiin tajaajilamuu qabu ogummaa kallattiidhaan lubbuudhaan wal qabatu warroota waan kana qabaniif gorsa jabaa kennitanii jirtanii galatooma ulfaadhaa dhumarratti qaamota hagammaatti isin bira dhaabatan isin cinaa dhaabatan taatee kana waliin isaa ta'u adeemsi isii waggaa 40 tajaajila hawaasaaf kennaa turtanii irratti isaa ta'u akkamii galatoofachuu barbaadan mee galatoofadhaa carraa kanaan. Amma taatee san dheengadda narratti ta'eetiin hin jedhe san ani namarratti hin jaalanne san narratti ta'eetiin hin jedhe nama kamiyyoo ka dhaga'u ka arguu dhiisii ka dhaga'uyyuu ulfaataadha. Haa ta'uutii garuu taateen sun taatee jirti. Akka salphaatitti namni ilaalellee hin jira. Taateen sun waan salphaadhaa miti. Haa ta'uutii garuu ani qaama mootummaa caasaa sadarkaadhaan jiru keessattuu namoota kamiyyuu jechaadha. Taateen sun eega ta'eetiin jedhe eega hubataniitiin jedhan akkasitti seeratti dhiyeessuun warra nama nyaatu san anamma miidiyaan na argee akka carra na baaseetiin warri hin argamin meeqatu jira. Guyyaa adiidha. Warri galgaleeffataniitiin hojii sana hojjetan nama meeqatu dhokateetiin hin jedhe. Kanaaf naannoo sanitti isaanillee haa galateeffamanii taatee san erga wanni jedhan duuka bu'anii xiyyeeffannaa kennaniitiin wal dhagaaniitiin jechuudha. Amma kana maal inni wanti fide wal dhageettiidha. Qaama gubbaa ka jalaatii fi ka achi jiru wal dubbisaniiti. Amma wanti sun akka wanti neetworkiidhaan wanti walirraa hin cinne sun. Bu'aan sun ka dhufe wal dhageettiin neetworkii cimaadhaan malee akkanumatti wanni hin jenne. Kun achi jedhanii kun amma ijoolleen sun kun poolisii bira ta'a dhugaa rabbiiti yaani ati eessaa dhufte achii dhufe. Atoo akkas bakka adda addaatii dhufanii guruupii uumaniitiin hin jiran. Osoo isaan bakka tokko hin geenye sabsab godhaniitiin seeraaf dhiyeessuun isaanii osoo isaan hin badin jecha silaa mootuyyuu kooti matana yoo jijjiiradheetiin hin jedhe wayna beeytan hin beeytu. Kan mataa guddifatee yoo mataa haadateellee isammoo isaa miti jedhe. Garuu osoo isin jijjiiramen fiizikaalii osoo hin jijjiirate uffata kaleessaa san osoo isaan hin jijjiirate akkasumatti fidee seeratti dhiyeessuun isaanii waan guddaadha. Waan guddaadha. Waan aadmalee ka ture seeraan ala ka ture karatti deebisuu jecha irraa barachuu qaba namni illee kanarraa hedduutu barata jedheetiin yaada. Baay'ee hojiin sun hojii boonsaadha. Baay'ee galatoomaa jiran caasaa adda addaa keessattuu caasaa poolisii caasaa kamiyyuu hawaasallee hawaasa bal'aa jalaa wanti dhokatamu hin jiru wayita jedhan yeroo jecha salphaadha. Dhugama hawaasa jalaa dhokatu hin jiru.
As taa'ee achitti beeka. Achi dhaqaatee achi fidaa jira. Kanaaf uummata kiyya bal'aa isumaaf jiraadhe isaan hawaasuma kanaaf jiraadhe dhumarratti ammoo tooyyuu hawaasni baga wanni jedha yeroo tokko sila waan badaa ta'e hawaasa jala wanti dhokatu hin jiru yookiin arrabsoo yookiin baga sitti jedhu malee yookiin sitti xiqqaata jedhu malee hawaasni akkasitti afaan tokkoon hawaasi miiliyoonaan socho'u inni jechuun waan guddaadha. Galatoomaa ulfaadhaa jettaniin. Hawaasni kiyya baay'ee galatoomaa onnee kiyya keessa jirtu ulfaadhaa. Akkaataan itti ibsu naaf wanni jechuu danda'a jechaadha baay'ee. Dhumarratti wanni isin jettan wanni isinii hafee jira. Yoo wanni isinii hafee jiraate carraa isinii kenna. Kana caala isin tursiisuun sirrii miti waan ta'eef sagantaa kana goolabnee karattaa nutti deemna. Wanti naaf hin jiru yoo ani humnumti kennaa jechaadha. Namni kenna wal dhaga'uun. Afaan tokko ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Yeroon ammaa tokko ta'uudha malee adda adda deemuun baay'ee namatti ulfaata. Ani nagaatu jedheetiin kophaa kiyya asii ka'ee agarfaa deemuudha. Achitti ammoo yoo kanama nyaatu yoo wal qunnamu sirrii miti naannoo ofii eeguun amma naannoo atoobistara yookiin ammoo naannoo sanitti uummanni baay'een kan itti deddeebi'uudha. Naannoo sanitti eegumsa cimaa qaamni jirus gochuun baay'ee murteessaadha. Bakka uummanni itti wanni jedhutti naannoo hedduutti jecha even naannoo hospitaalaatti naannoo buufata fayyaatti naannoo uummanni itti deddeebi'u sanitti wanti hin beekamne taateen hin taane raawwatamuu danda'a. Hawaasa keenya ofiisaallee of eegaa tokko lamallee haa taatu rakkoon akka kiyyaa sun yoo kan irra gahu nama dafee bira gahu. Nama dafee bira gahee hawaasa kana maalummaa isaa addaan baafata naannoo san jiraachuutu irra jiraata iddoo dirjitii adda addaa iddoo uummanni itti baay'atu jecha naannoo sanitti sila xiyyeeffatameetiin jedhan gaariidha natti fakkaata kuni dhaamsa dhumaati ammoo walitti ilaalu. Wayita akkasitti natumaan sana mootu namni akkasitti kanaaf dargaggoon illee ulaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Hawaasni kennallee ufuma isaatiin wal eeguun wayita namni tokko nama biratti akka barbaadetti nama tokko humna qaba jedhee cafaqusan laaluun sirrii miti. Aadaa kennallee miti. Aadaa afaan dubbannu kana warra dubbatu wanni miti jecha. Maali afaan Oromootiin iyyaatiin hin jira. Nama kamitti iyyaatiin hin jira. Namni afaan Oromoo wallaalee hin beekne waa jira. Namichi kun maal jedha jechuun ni dhabde. Kanaaf abbaan amantii illee ta'eetiin koofii asirra kaatee jiraachuu danda'a. Mee akkasii miti jechuu qabaa ture. Mee yoo jechuu qabaa ture. So wal hubataatiin deemuun baay'ee barbaachisaadha. Wal eegu isinis ammoo miidiyaa akkasii darbii nagootan sa'aatii dheeraa fudhataniitiin jechaadha. Baay'ee galatooma. Anamma sun waan aadaa bala sammuu kiyyaaf waan aadaa bala inputii wayiitu jira jechuudha as keessa waan arguutu jira. Isinis galata guddaa addunyatti baasuudhaaf immoo waan an dubbatu kana waan akkasii baay'ee galatoomaa ni jira. Kanaaf zamana teekinooloojiiti. Beeri taankiyuu isiniin jedhan galatooma ulfaadhaa galatarraallee hafaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Sagantaan obbo Waaqoo Kadir waliin qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Maashaallah turtii ajaa'ibaati jedhee amanaa isinillee bakka jirtanitti sagantaa kanarraa waa hedduu akka barattan seenaa isaanii waan isaan keessa dabranii bakka tana gahan ogummaan kun waa inni qabu waa inni ammoo qabaachuu qabu ogummaa fayyaadhaa qabu wanni isaarraa barbaachisu waan akkamii akka ta'ee fi tajaajila hawaasaatiif dhaabachuu akka qabu bal'inaan nu ibsanii jiranii haa galatooman haa ulfaatanii isinis haga xumuraatti waliin turgeessaniif galatoomaa. Sagantaa keenya sun xumuriin duratti manni nyaataa aadaa Kaametti dhangaa tokko asitti nu dhiyeessanii jiranii dhangaa isaanii hin geenye isaanii waliin dhandhamneeti sagantaa keenya xumurra haga xumuraatti nu waliin tura. Deemba qara kan qabu. Bismillah. Kamera kana baasati akka fudhadhu. Aadaa keenya. Nyaata kana asitti dhiyeessuudhaan sagantaan kun akka bareedu kan taasise
mana nyaataa aadaa kaamettidha. Dhandhamnee nyaannee walitti hin deebinu ree? haa ta'u. Maal jettu Xayyiba? Isin lees argamte Xayyiba as jirti. Wanni jettu yoo jiraate carraa siif haa kennu Xayyiba. Ani yeroo taate san arge isaan hin beeku. Nama ta'uu isaa qofatu bakka akkamitti ilmi namaa akkas ta'a maanguddoon akkas ta'a. Ani baay'ee abbaa kiyya waan jaalladhuuf abbaa kiyya natti dhufe. Yeroo baay'ee abbaan kiyya deddeebi'ee na laalaa asii miti barsummaa yeroo shawaa jiru lachitti natti dhufa. Barsummaan gammoo jiru natti dhufa. Abbaa kiyyatu osoo na laaluu deemu mannaarratti reebame waan jedhutu bakka keessa kiyya natti dhufe halkan san guutuu bo'aa bulechaadha. Namni ammoo tuyyuu miidiyaa irratti waan nu beekuuf baalee maal taatee nu beeksisaa waan jedhu halkan aga sa'aatii 10 osoo hin rafin bilbilaa turree qaama nageenyatti bilbilaa turree haa galatooman dhugaa dubbachuuf qaamni sun yeroo sanatti waan san raawwatee deebi'een argamayyuu hin fakkaatu qaamni nageenyaa magaalaa Roobee karaa saayilanti ta'een osoo ajandaa miidiyaa irra deemu laaliin san hundaa tasgabbaa'anii namoota akka kana raawwatan qabuun isaanii baay'ee na gammachiise. Isaan madaan dhukkubuu danda'a garuu ammoo tuyyuu qalbiin isaanii tasgabbaa jechaadha. Gaafiin namaas qaama nama fayyiftu qalbii nama fayyiftu akkuma jedhan san qalbiin isaanii tasgabbaa'uu danda'uu qaba. Namni kun marri isiniif jirraa gochaan kun gocha suukaneessaa sadarkaa oliiti. Namoonni gurguddaan aangoonni gurguddaan wanni kun akka balaaleffatan guutuu biyyaa keessa balaaleffataa turan waan ta'eef isaan abbaa kenna hojjetaa mootummaa waliin ta'uun carraan isaanii kun numarallee hodha qabachaadha. Uummata tajaajiluu malee namni fin tajaajille dhumarratti miidhaan isaa akkana ta'u. Namni kun nama silaa yoo na taa'ee horii horate bobbaasee horoo manqee isaa nama taa'u malee nama sa'aatii kanaan soorama kabachiifatee gara naagaatti nama deemu miti. Hattuuf maraattuun biyya hin qabdu. Hattuu yoo maraattuu yoo nama ajjees ka biyya kanaatiin jedhu ka gosa kanaatiin jedhamu. Kanaaf wanni asitti taa'ame taateen kun bakka biraatti illee ta'amuu danda'a. Ijoolleen godina kanaa deemtee gara biraatti illee rakkoo geessuu danda'an. Qaama tokkollee bakka hin bu'u. Bakka takka hin bu'u waan ta'eef kuni taateen kun sharrii fakkaattee keeriin isinii dhufte ifaajee keessa rabba siin deebise. Kanaaf nyaata kan dhandhamaa baay'ee isinitti hin dhagahaminii abbaa keenya isiniif jirraa. Ammaachillee waliin jirraa waliif jirraa wal bira dhaabannaa wal taanee waliin taanee dhaabaaf dagalee gurraaf sagalee isinii taanaa abbaan kiyyaa maqaan aadamis ta'u isinillee bakka bu'aa abbaa kiyyaati jechaadha. Maaliif fuula abbaa kiyyaatiin isin laala bakka kamittuu isin wajjin dhaabachuu waadaan fudhadha. Isin wajjin haga fayyaan keessan yaala deddeebi'anillee isin wajjin deebi'uun dirqama jechaadha. Maaliif kaduu eessan nutti obsuu danda'uu qabda waan ta'eef ilmi Oromoo tokkochuma. Kanaaf isin abbaa kiyyaa miidhamni keessan sun baay'ee keessa kiyya namiidhe. Miidiyaaleen akka humna guddaa qabu. Iyya san namni dhagahee waan san poosti gochuun gurbaan sun gara yeroo sanitti hattuudha jedhee yaamattansu malee isaaniif ammoo keerii ta'e jechaadha. Gara tokkoon sagalee ta'eef waan ta'eef namni sun gara tokkoon galatas qaba waan ta'eef haa ulfaatanii isaan ammoo tuyyuu isinitti hin dhagahaminii miidhamni qaamaa hin fayyitanii kan qalbii ammoo of keessa deddeebistanii rabbi dalaga du'allee yoo taate rabbi dalaga ilmi keessan biyyaaf wareegame waan ta'eef san akkasitti qabattanii waan ta'e san waan ta'ame kan ammoo tuyyuu kama hafeetti sabbartan hawaasiin wajjin dhaabate kana sabbartan waan ta'eef isin jabaachuu qabdanii miidhamni qaamaan fayyamaa ka qalbii ammoo saayikoon keessan isin miidhame maaliif biyya kiyya irratti umrii kanaan reebama waan jedhu sun isinitti hin dhagahamii waan jedhu isinii kaasaa ulfaadha. Qabni diinaa hammeenyiisa hambaan qabu hayyuu meeqaa dhaba qofaaf jilbaan caabu beekaa meeqaa dhabe jechuu labba qabu. Numan qabneef asiis achiis obsa cubbuu meeqaan taamtu qabeenyuma hambite lubbu jeyna meeqaa hiyyumnaanu mirga zaarbu. Qabni diinaa hammeenyiisa hambaan qabu hayyuu meeqaa dhaba. Wareegama waaqoon guutuu fidee waaqoon kadirtidhaa namuun qabu jenne. Qabni diinaa hammeenyiisa hambaan qabu hayyuu meeqaa dhaba qofaaf jilbaan caabu beekaa meeqaa dhabe jechuu labba qabu. Numan qabneef asiis achiis obsa cubbuu meeqaan taamtu qabeenyuma hambite lubbu jeyna meeqaa hiyyumnaanu mirga zaarbu. Kanaaf nama akkasii rabbi numaa baay'isu. Rabbi numaa baay'isu. Umrii dheeraa ammoo rabbi siyaa kennu. Wanti guddaa wanti kadhata fayyaadha umrii dheeraadha. Asirratti nafnu garuu haguma san jecha maafi addunyaa lamatu jira tokko tana
tokkommoo bakka sanii gaafa sanillee rabbi bakka gaarii nuuf haa kennu kara gaarii nuuf haa kennu tanuma walii kadhannaa maashaa Allah isinillee galatooma ulfaadha rabbiin jireenya ammaa achi isinuu innuu isin biljeesse jireenya mijataa umurii dheeraa rabbi isinii haa kennu galatooma ulfaadha sa'aatii bal'aa nuu kennitanii asitti argamuu keessaniif ulfaadha isin jechuudha kana caalaa waan isin jechuun jedhuun qabu gammachuu dhalleedha namni gammadee fi namni gaddallee haasaa xiqqaata waan haasa'uu illee beeku tayyibaan asirratti waan jettu yoo jiraate carraa kennee fi sagantaa kenna goolabna. Hayyee ani waan jedhuun qabu baay'ee gammade waan ta'eef jalqaba irratti ati ulfaadhu galatoome abbaan ofii abbamaa abbaan kan dabrellee fakkaatama abbaa ofitti obsa waan ta'eef rabbiin daara si haa baasu ulfina hin dhabini uffata hin dhabini hin daarini baay'ee gammade maaliif namni nama keessattu jira marti nama ta'eef dhaabateetii ka deemu namummaan namaa kan ittiin dhagamne jira waan ta'eef ati nuyyuu ulfaadhu galatoome namni marti nama godhee nama hin barbaadu namni kun hojjetaa mootummaas ta'u reebamee miidhamee arginee dubbisanii addunyaatti baasuu barbaadna jettee atiin ganamarra na bilbiluun baay'ee tokko yeroo hawaasa keenya kan miidhaman garaagaraa ilaalaa ture waan ta'eef hordoftuu jalqabaati sila badhaasa naa mala tureyyuu miidiyaa keessan kana baay'ee hordofa haa ta'u har'a mootuyyuu isaan kana akkuma reefsin hin jedhe san gaafiin namaa qaama caalaa qalbii nama fayyifti isiniif jira jechuun keessanuyyuu waan guddaadha keessattuu dargaggoota keenya fakkeenya guddaa taatee yaadanii maaliif dargaggeessi keenya kan yeroo ammaa hamilee dhabee sagalee dhabee hawaasa ofiitti deebi'ee haadhaaf abbaa ofii miidhu ka haati ba'aa duudatti baattee isa guddiftee bu'aa irraa barbaaddu deebi'ee maatitti ba'aa ta'u kana gaafa laalu fakkeenya dhaloota akka taatutti si abdanna waan ta'eef ammas fakkeenya uummataa ta'e miidiyaa namoo dhiibbaa guddaa qaba dargaggeessa keenya keessattuu uummata baalee dargaggeessa keenya ka jannataa ba'ee azaabatti deemu liibiyaatti deemu kana faayoo laalan ani dargaggeessi keenya carraa hojii uumatee asitti waa dalaguun baay'ee gammada. Intervii naa godhe osoo hin taane silaanuu intervii isinii godhe dargaggeessi keenya akka onni jedhu barbaadaa ture haa ta'u akka waliigalaatti isaan kanatti waamtanii sadarkaa kanatti rakkoo irra gahe miidiyaa ifa gochuun waan guddaadha gammaatti namni yaaduma waanuma isaan jedhanullee barreeffamaan namni akkanumaan kaasa kaan ammoo OBN yeroo takka waraabee kaasan malee namni akkanatti taa'anii isaan qalbii tasgabbiitiin haasa'anii hawaasa kana bira wanni ifa ta'e gahuun waan tokko jechaadha kanaaf isiniyyuu ulfaadhaa sagalee taatanii fi dagalee taatanii fi keessatti ammoo addatti akkanatti yaaddee atiin dhuunfaa keetiin waan akkanaa kana yaaduun abbaan ofii abbamaa rabbii bakka buusee si haa kennu deeggarsi namaa haguma namaatii rabbi si haa deeggaru ulfaadhu fayyaa si haa kennu. Hawaasa keenya bal'aa addunyaa irratti argamtan hundi keessaniyyuu warri afaan kana dhageettan guyyaa har'aa turtii jabaa obbo Waaqoo Kadir waliin dabarsinee turre hundi keessaniyyuu deeggarsi namoomaa isaanii kan jalqabame akka addaan cinna abdii qabna. Hundi keessaniyyuu akka wanti armaan gadii kanaan deeggarsa keessan itti fufaa itti jabaadhaani wallaahi seenaa isaanii baay'ee garaa nama nyaata baay'ee nama ajaa'ibsiisas obsa isaanii iccitiin jabaan isaanii fi rabbi waliin qaban akkasuma immoo iccitii isaanii fi hawaasa isaanii jidduu jiru bal'atu jira waan ta'eef hundinuu akka dhageettanitti deeggarsa keessan itti fufaa galatooma ulfaadhaa. That podcast.